Har'ammoo viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabannee walitti deebineeti jirra. Viidiyoon har'a isinii qabadheetii dhufe wantoota hedduu na ajaa'ibsiifatanii fi wantoota na ajaa'ibe warra viidiyoo kana hojjete osoo hin taane warra koomentii barreessaa jiru jechuudha. Kanaaf namoota suuraa kanarratti argitan Abdii fi Gaaddisee takka maqaa ishee hin beeku jechuudha. Masaanuu lamaan jedhaniiti gaafa isaanii piraankidha malee wanti kun dhugaa miti jedhan. Wanti dhugaanii dhugaadha. Wanti piraankii immoo wantoonni ofii keessaniif yeroo baay'ee alaala teessanii namni maaf kana godhee namni akkana godhee hin jedhina. Miidiyaa kanarratti wanti argaa oollu wanti hundumtuu dhugaa miti. Wanti kun piraankidha jechuudha. Maaliif taanan namoonni tokko garaagarummaa afaan haasa'uun garaagarummaa wanta qabaniif nama afaan biraa dubbatu waan ta'eef mana sana baasii jechaa ni jiru koomantiidhaan. Nama kan balaaleffattan nama kan jibbitan namummaa isaa osoo hin taane gochaa isaati jechuudha. Isaanii piraankidha ta'anii haasanu malee afaan garaagarii yookiin jarri kun akka obboleewwanitti wallaaluutii danda'u. Isaanii kan wajjin nyaatu isaanii kan mana tokko keessa jiraatu jechuudha. Nagaallee isin gaafachuutii hin dagan. Nagaaf jaalalli Waaqayyoo haalaaf bakka jirtanitti seenfaa baay'atu. Obboleewwan koo amantaa biroo taatan yoo yaashama harka fuunee warreen maamila maskii fiqirii taatan akkuma beekamu laayik sheerii keessaniif guddaa galatoomaa ammallee na cinaa dhaabbadhaan isiniin jedha. Warreen immoo maamila maskii fiqiriin taane koottaa maamila keenyaatti dabalamaa viidiyoo guyyaa guyyaadhaan darburraa waa takka waliin baranna yookiin waliin hubanna wanta jedhuun isiniif dhiyeesse jechuudha. Egaa akkuma beekamu akkuma jalqaba dhageessanitti ijoollonni kun yeroo baay'ee piraankii dhugaa fakkeessaniiti warreen hojjetan jechuudha. Kun immoo namoonni isaan piraankii haa hojjetan dhugaa fakkeessanii haa hojjetan immoo wantichi soba jechuudha. Warri koomantii alaala teessanii namatti quba hin qabinaa yeroo baay'ee kanan jedhu jechoota koo keessatti alaala teessanii namummaa namaa osoo hin beekin callistaniituma quba namatti qabuun gaarii miti. Maaf taanaan atis bor waan taatu hin beektu. Mucattiin afaan biroo haasoftu kun achii baasaa mana sanaa baasaa gaafa jettanii ishiin nama waan na taateef akkuma keessanii qaama guutuu bifa guutuu qabdi waan na taateef akkuma keessanii ji'a 9 haati ishee garaatti baatte wanta deessuuf nama sana jibbita osoo hin taane gochaa nama sanaa jibbi malee nama sana jibbuutii hin qabdu jechuudha. Afaan biraa haasoftii of biraa baasii gaafa jettanii koomentii hin taane koomentii sammuu namaa jeequ kan warri barreessitan yookiin koomentii sana dubbisuu dandeessi mucayyoon kun maaltu itti dhagahama jettanii yoo laaltan isinumaaf hannisa jechuudha. Kanaafuu har'ammoo Gaaddiseen dheengadde viidiyoo isaaniillee ilaaleetiin ture wayyaa miicitee akkamitti hin dachaasne jettiin kun dubbii sobaati jechuudha. Warri koomentii maaliif isaan osoo mana keessa wajjin jiraatanuu dubbiin kun dhugaa isinitti fakkaatte arrabaaf maaliif muddamtu? Waa takka nama arrabsuutiin dura ofii keenya of tasgabbeessine gochi kuni gocha dhugaati moo dhugaa miti jennee teenyee of madaaluutii qabna jechuudha. Gaaddiseen afaan Amaariffaa sirriitti ni dubbatti. Mucayyoon garuu akka nama afaan Oromoo hin dhageenyetti nyaata hojjettee nyaata hojjedhu jettee nyaata fiddee fi viidiyoo argitan yoo argitan taana yaayyaa hoppe irratti yoo argitanii nyaata hojjedhu jettee nyaata hojjettee gaafa fiddu nagarii barbaaduudhaaf gaalaadha dubbichi dhugaa akka fakkaatuudhaaf ani nyaadhu jettiin. Abdiin immoo gidduu isaanii taa'ee ati maaliif hin nyaanne Gaaddisee jennaan ani intaluma kana waan ishiin nyaattu dhiisi waan ishiin hojjette dhiisiti wanta harkaan ishiin qabatte iyyuu hin jaalladhu jettiin. Maaliif ta'e kuni haala chaayinaala ittiin guddifachuuf haala maatii ittiin horachuuf malee wantichi kun dhugaa miti jechuudha. Nama tokko namummaadhuma akkasumaan gochaa isaa balaaleffadhaa malee namummaa isaa hin jibbina. Mucayyoon kun yookiin immoo qomoo keenya ta'uu dandeessi ta'uu baattus dandeessi. Otuma qomoo keenya ta'uu baatteeyyuu kan nama jaallattu nama namummaa isaatiin jaallatta malee akkasumaan baqa eenyu isaatiin miti gochaa isaatiin jibbi malee namummaa namaa hin jibbin. Maaliif taanaan akkuma keetii ji'a 9 dhalate namni kamiyyuu dhiiras ta'e dhalaas ji'a 9 haati isaa isa deesse jechuudha. Namni kamiyyuu innaa qabu jechuudha. Jechoota badaa warreen barreessitan mee mana namaa dhaqxanii jechoota badaa hin barreessinaa obboleewwan kun keessattuu jechoota badaa kan barreessu obboleewwan keenya shamarranii gaafa qubeen afaan badaa sin barreessisu ani shamara miti jettanii iyyaddanii yeroo baay'ee biyya Arabaa kana keessatti yeroo gahaa kan qabnu yeroo gahaa qabaachuu baanne kan sirriitti waayifaayi fayyadamu obboleewwan eenyu yoo jettan nu warra kushiinaa keessa oolu shamarranii jechuudha. Dhiirota biyya Arabaa jirurra
nutu haala yeroo irratti argu haala yeroo irratti miidiyaa irratti darbu dhibbatti nutu dafee argarree nutu itti fayyadamarlee jechuudha. Utoo kana ta'uuti immoo maaliif afaan badaa dubbanna? Maaliif afaan badaa nu keessaa ba'a? Nama hin balaaleffatina. Yoo dandeesse haalli atirra jirtu kun gaarii miti jedhii gorsi malee hin balaaleffatin jechuudha. Isaan immoo ijoolleen kun immoo piraankii isaanii dhuguma fakkaata. Anillee yeroo baay'een isaan hordofa bakka. Amma garuu piraankichi sun immoo akka waan soba ta'etti waan yaadufu gochaan isaan hojjetan wanta soba waan ta'e yaadufu anillee hanga kana gocha afaan badaarra hin barreessuuf. Maaliif taanaan chaayinaaliin callisteetuma barnoota garaagaraa irratti barsiistu. Amma chaayinaalota waa'ee amantaa barsiisan yoo argitan amantaa kam keessayyuu irratti barsiisaa. Chaayinaalis isaanii dafee hin guddatu maaf akka ta'e bakka sanaa waa'ee amantaa keetii ni baratta, wanta gaarii ni baratta. Namni keenya immoo bakka gaarii sana dhiisee bakka badaa kinoo bakka wanti wacni akkanaa jiru filata waan ta'eef chaayinaalonni waa'ee amantaa deemati bakka barbaadan amantaa kam keessayyuu jiraadhati. Amantaa itti amantaa sana chaayinaalii sanamee namni ni ilaalaa jedhaati dhaqaati ilaalaa isinuu namni tokko zorri jedhee ilaalu garuu wantoota bakka waca jiranii fi bakka girri jiran kana namni keenya ija baasee faxxaxeeti ilaala. Bakka gaarii hin oollu jechuudha anaan dabalatee. So kanaafuu ijoollee kana immoo abdii gaaddisee fi mucayyoo ishii kanarratti ishiin afaan amaariffaa wanta dubbattu nama afaan amaariffaa dubbatu biraa baasii jechuun gaarii miti. Nama hin balaaleffatina. Nama kamiyyuu jaalladhaa. Inni sinaa jibbu waa barbaade sinaa godha. Garuuti immoo nama yaada ilaalcha inni qabu jibbaa malee namummaa isaatiin namni hin jibbamu jechuudha. Kanaafuu gaaddiseen immoo suuta jedhe. Dhuguma masaanuudha moo masaanuu miti jarri kun yoo jettan masaanuu yoo fuute sargii kee yoom nyaanne ati kan masaanuu jettuun. Kanaaf immoo gaafa immoo haala uffannaa laaltu baay'ee eenyu jedha. Baay'ee dhuguma masaanuu waliiti jettan jedhamee tilmaamama jechuudha. Maaliif jennaan shamarra osoo haadha manaa ta'uu baattee wayyaa akkanaa uffattee mana keessa hin deemtu yookiin immoo ta'uus danda'a hin beekan waa isaa. Kanaaf mana namaa dhaqxanii waan gaarii barreessaa malee yoo dogoggora argitan dogoggorri kee bakka kanatti jiraati sirreessati malee hin abaarinaa nama jala deemtanii mee dhiiruma afaan badaa barreessu mana namaa dhaqaati barbaada koomantii isaanii. Numa warra shamarranii maalumata akkanatti nu guggubee qinaatidha moo wanta akkanatti inaaf fudhamatu nu guggubee akkanatti namarratti duulamoo qubuma keenyatu wanta gaarii barreessuu dadhabe moo sammuu keenyatu waan gaarii yaadu dadhabe. Isiniif kun gaafidha jechuudha. Bakka hundumaattuu nan arga koomentii namaa jala deemanii kan namarra rabsan shamarranuma jechuudha. Kun ta'uutiin qabu. Ati nama kan jibbitu maalummaa isaa osoo hin taane hojii inni hojjetu jibbita malee namummaa isaa hin jibbin jechuudha. Qomoo kamaa ta'u Amaara, Tigree, Oromoo waa barbaade haa ta'u ijoollota kamuu faana ooli. Bakka nama kamuu faana ooli namummaa isaa jibbita osoo hin taane gochaa inni badaa yoo hojjete gochaa isaa sana jibbi malee namummaa isaa hin jibbin. So kanaaf immoo warreen koomentii jala deemtanii dhugaa isinitti fakkaate jarri kun intalattii tana baasii mana kana maalidha? Isheenis akkuma keessanii nama maaliif baati? Dhaqxanii argitaniirtu akkamiin akka mana keessa waliin jiraatan beektanii jirtu miidiyaa irratti beektan malee miidiyaa kanarratti hojii dhugaa fi sobaa adda baasuu dadhabne. So kanaaf wanta gaarii barreessaa malee wanta badaa namaaf barreessitanii hin bayina. Yoommoo wanta badaa waan gaarii hin barreessinu jettan bira darbuutii ni dandeessu. Viidiyoo sun yoo isinitti tole dhaggeeffadhaa, yoo isinitti toluu baate immoo bira taruu ni dandeessu isiniin jedha. Kun immoo dhaamsa maskii fiqireeti. Maaliif taanan gaarummaa yaadu yeroo kanatti baay'ee nama barbaachisaadha. Yoom akka boqannu hin beeknu waan ta'eef jireenyu biyya keenyattis ta'e biyya namaattis jireenyu nu dararaatii jirti. Nuti immoo maaliif wal dararra dubbiidhaan. Kanaafuu wanta gaarii waliif yaaduun immoo waanuma jiruudha. Egaa viidiyoon koo har'a qabadheetii dhufe kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii akkuma beekamu kaa yoon dubbii kiyya kana keessatti isin miidhee yookiin wanta badaa dubbadhe yoo jiraate dhiifama isiniin jedha. Yoommoo yaada qabaattan bifa koomentiitiin na gorfadhaa. Kanaaf immoo laayik sheer gochuu immoo hin dagatinaa. Warreen immoo maamila koo hin taane immoo kottaa maamila maskii jaalalaa yookiin maskii fikiriitti dabalamaan isiniin jedha. Turtii gaarii.